sabu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ergaas jedhee waan fayyaarra xiqqoo yeroo nan barbaada. Obboleeyyoon keenya baay'ee kasanii jiru. Ani waan tokko jedha. Samoona kana riisarchii tokko baay'ee haadholeen dhala irratti kan bu'an. Ijji namatti addunyaa kan gaddisiisu. Andiin minnaat boolii ምክንያት አትሞትም jedhanii islooganiidha. Haadholee kuma tokko keessatti 400 kan ta'an dhalaan amma biyya kana keessatti. Ji'a darbeerratti Yekkaatit hospitaala Yekkaatit guyyaa tokkoon haadholeen 7 du'an. Siniidha. Istaafii kiyya takkattiin kan duute. Baay'ee nama gaddisiisa. Mana yaalaa banuuti. Manni yaalaan baname akkuma hangafa jedhan qorsi hin jiru. Qoricha argamu. Doktoroonni hin jiru. Eenyuun fedhii qofaa ijaaruudha mana yaalaan eebbisuudha. Waan tokko eebbisuu fi adabaayeen fuulduratti isuma argan. Kanaa miti. Hospitaalonni malaamaltummaadhaan buka'anii jiru. Just fakkeenyaaf dubbachuu danda'u. Hospitaala Minilik, hospitaala Zuriitu, EBC ayinaachin program kan jedhu sagantaa ayinaachin irratti miiliyoona meeqa akka nyaatame hin baasne. Ogeeyyoonni fayyaa especially medical doctors hojii mootummaa caala hojii dhuunfaa isaaniitiif yeroo kennan. Hospitaala mootummaa dhiisanii hojii isaaniitiif bobba'a. Akkasumas mindaan isaanii waan xiqqaate akkuma barsiisaa isaan waan xiqqaateef doktoroonni baay'een biyyattiin waggaa torbaadhaan yuunivarsiitii keessatti bajeta ramaddee kan barsiiste biyyattii dhiisanii deeman. Fakkeenyaaf fudhannu Ameerikaan Chikaagoo keessatti kan jiran meedikaal doktoriin walqixaadha amma Itoophiyaa keessatti kan jiran. As a fifty bat yoo deemnee Bootswaanaa keessatti doktoroonni baay'ee biyya dhiisee deemteetti. Maaliif mindaa gaarii barbaachisa? Eenyu barsiisee ogeeyyii kana biyyattii kana uummata kana uummata otoo hin tajaajile maaliif dhiisee deeman? Mootummaan kanaaf xiyyeeffannoo waan hin kenniniif. Waan kanarra kan ta'e mootummaan adabaayeen kana hojjetee dhufaa jiru muti. Daqiiqaa lamaatu of ilaaluu qaba. Waa'ee barumsaatti waan tokko jedhee darbaa. Samaawiin maali inni karoorri isaa? Karoorri keenya qulqullina barumsaa hundee isaa akka jabaatu maal goona? Sadarkaan tokkoffaa kutaa tokkoon kaasee hanga kutaa jaatti akka ta'u. Sadarkaan giddugaleessaa immoo kutaa 7 fi 8 akka ta'u. Akkasumas sadarkaan lammaffaa kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12 akka ta'u gooneeti. Achiin booda immoo yuunivarsiitiin ijoolleen galanii yoo xiqqaate minimum waggaa 4 yuunivarsiitii keessa turuu qaban jennee yaadna.